Kabajamuuf jaalatamuu maatii YouTube channel Furtuu App. Nagaan koo kabajaaf jaalalaa bakka jirtan hundumaatti nagaa qabachaa har'a barnoota gabaabaa tokko isinii fidee dhufe innis dhimma TikTokii wal qabata. Gaafii isin TikTok live yookiin live TikTok akkamitti seenaa jechaa gaafataa turtanii fi barnoota gabaabduu isinii fidee dhufe. Hanga dhumaatti na caqasaa. Asumaan like subscribe gochuu hin dagatinaa. Live TikTokii seenuudhaaf dirqama followerii 1000 akka qabnu yeroo baay'ee deddeebi'ee isinitti himee ture jechuudha. Sababiin isaa live TikTokiin faayidaa guddaa nuuf qaba. Yoo live seenne malee giiftiin argamuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf live seenuudhaaf bakka ida'uu akkuma yeroo faayila upload goonu bakka ida'uu irratti kilik gaafa goonu fuula kana nuuf fida jechuudha. Carraa sadan kana nuu kenna. Nuti live isa jedhu irratti kilikii goona. Bakka live jedhu irratti gaafa kilik goonu akka kanatti fuula kana nuuf fida jechuudha. Kaameraa kiyya gara duubattan garagalchee jira. Akka kanatti gaafa nuuf fidu device kaameraa irra jiraachuusaa hin dagatinaa jechuudha. Kanaan booda bakka mallattoo kaameraa kana tuttanii kaameraa ofitti deebisuu yookiin duubatti achi deebisuu dandeessu. Fakkeenyaaf ani bakkuma sana kilik yoo gootan gara keessanitti deebi'a jechuudha. Bakka beauty kana tuttanii bifa keessan halluu keessan bareeffachuu dandeessu. Effektiin illee akkuma kanaa jechuudha suuraan faasanii yoo barbaadan. Kanaaf siitingii jala seentaniis akkuma yeroo darbe isin agarsiisaa ture waan sirrachuu qabu wantoota siitingii jala jiran kan akka live giftii akkasumas koomentii banaa gochuu qabdu jechuudha. Magariisa gochuu qabdu jechuudha. Oonii taasisuu qabdu jechuudha. Warreen as jala jijjiran siitingii muraasa jechuudha. Kan akka live giftiin baay'ee murteessaadha jechuudha. Giftii garaagaraa namni isiniif kenne akka fudhattanii fi yoo kun banaa ta'e qofaadha. Yoo kun banaa ta'e baate hin argattanii yookiin fudhachuu isin ergamuu hin danda'u jechuudha. Bakka koomentii siitingii jettu irratti kilik gootanii koomentiis banaa taasistu. Yaada namoonni isiniif qoodan waan namoonni isin jedhan arguudhaa fi dirqama koomentii isin gochuu danda'u waan ta'eef bakka koomentii kanas banaa gochuu qabdu. Giriinii gochuu qabdu akka kanatti jechuudha. Filtariirra akkuma kana banaa taasisuu qabdu jechuudha. Kana adda banaa gootaniin booda iskiriinuma keessan gadi tuquudhaan gara duubaa deebitu. Gara duubaa erga deebitanii moor irratti kilikii yoo gootan isuma sana gara deebisee nu agarsiisa jechuudha. Sheerii waan tokko tokkotu dabalama malee isuma duraa sanaa jechuudha. Wanti aaraan takka illee hin jiru. Amma yoonatti laayifiin keenya hin eegalle jechuudha. Wantoota garaagaraas sirreeffataa jirra. Ammas gara oliirra dhaqnee yookiin add taayitil bakka jedhu dhaqnee taayitilii sirreeffachuu qabna jechuudha. Waa'ee maalii inni jalqabaa waa'ee maalii akka haasofnu waa'ee maaliirraa akka dubbannu yoo barreessine gaarii ta'a jechuudha. Sababiin isaa barreeffamuutu irra jiraata waan ta'eef. Fakkeenyaaf akkaataa laayifii tiiktookiitti seenan yookiin akkaataa laayifii tiiktookii jedheetuman barreessa jechuudha isin agarsiisuudhaaf. Isin mata duree irratti haasa'uu barbaadan mata duree irratti hojjechuu barbaadan yookiin barsiisuu barbaadan erga barreeffattaniin booda akka kanatti barreeffattu jechuudha. Barreessitanii dhiistunni yoo ofuma isaatiin seefii ta'a waan seefii gootan hin qabdan jechuudha. Erga kanatti barreessitaniin booda amma piroosesii laayifii seenuudhaaf piroosesii wantoota barbaachisan xuxumurataa jirra jechuudha. Baay'eesaa xuxumurree jirra jechuudha. Amma kan nuti goonu kallattumaan go laayif jechuu qofaadha jechuudha. Go laayif jenne taanaan kallattiidhaan laayifiin ni eegala jechuudha. Kanaaf go laayif irratti kilikii goone taanaan laayifiin kallattumaan eegala jechuudha. Piroosesii erga xumurtaniin booda go laayif jettuun. Dursa garuu yoo barbaadan kaameraa gara duubatti deebi'ee jiru kana ofitti deebisuu dandeessu jechuudha. Bakkuma mallattoo kaameraa xuxxanii kaameraa gara fuulduraatti ofitti deebisuu dandeessu jechuudha. Sababiin isaa isin akka fuulli keessan yookiin bifti irri keessan akka mul'atu gochuu dandeessu. Kanaan booda dhuftanii bakka go laayif jedhu kanarratti kilikii gootu. Bakka go laayif jedhutti kilikii gootu jechuudha. Kaameraa keessan ofitti deebistanii yoo barbaadan yookaan akkasitti dhiistanii kilikii gootu amma laayifiin keenya eegalee jira jechuudha. Eegalee jira jechuudha. Kun akkuma argitan akka kanatti laayifiin eegalee jira jechuudha. Eegalee jira. Laayifiin eegalee jira. Amma namoota join godhan namoota seenan waa hundumayyuu ni agarra jechuudha. Akkuma argitan ni agarra. Bakka moorii sana kilikii gootanii bakka moorii irratti cuqaastanii jala seentanii mute kan ta'ee jiru maayikiraafoonii banuu dandeessu. Akkasuma kaameraa ofitti deebisuuf illee achuma jala seentanii sirreeffattu jechuudha. Waan sirreeffamuu qabu jechuudha. Namoonni akka kanatti invite nu godhi jedhanii dhufuu danda'u isin faana laayifii irratti haasa'uudhaaf. Yoo barbaadan accept gochuu dandeessu yoo barbaadan immoo dhiisuu dandeessu jechuudha. Rakkoon kan jiru yoo barbaadan accept gootu barbaadan immoo dhiisuu dandeessu jechuudha. Namoota wajjin haasa'uu barbaadan irraan kanaaf. Akka kanatti namoota ol baasuu barbaadan ol baastanii bakka invite kan jedhu kana xuxxanii ol baastu. Waan hundumaa akka kanatti argitu jechuudha. Namoota seenaa jiran fakkeenya namni lama seenee jira. Namoota seenaa jiran akkasitti argitu jechuudha. Isinii fida jechuudha. Hanga seenee jiru namni meeqa akka sin faana sin hordofaa akka jiru bakka sanatti argaa deemtu jechuudha. Laayikii yeroo godhamu, sheerii yeroo godhamu wanta hundumaa argitu kaamericha ofitti deebistaa yoo ta'an isaan isin argu jechuudha. Kanaaf namoota
namni eewu akka join godhe namni maaltu akka join godhe eenyu akka join godhe eewu akka isin hordofaa jiru argaa deemtu jechuudha. Sababiin isaa banaa waan ta'eef eewu akka laayikii godhe eewu akka sheerii godhe sirriitti argaa deemtu jechuudha. Namoota ol baastanii wajjin haasa'uu yoo barbaadan bakka guest jedhu kanarratti kilikii gootanii go live together jedha. As jalatti namoonni isin hordofaa jiran list isinii ta'u jechuudha. Namoonni isin hordofaa jiran fakkeenyaaf namoonni hordofaa jiran amma waan hin jirreefi namoonni isin hordofaa jiran gaafa inni isinii banu as jalatti list isinii ta'u achuma jalaa tuttanii ol baasuu dandeessu jechuudha. Namoota barbaadan ol baasuu dandeessu baastanii wajjin waan mari'achuu qabdan mari'achuu dandeessu jechuudha. Gasteera tuttanii kaatanii yookiin immoo gaafa inni isinii galu yookiin gaafa namoonni dhufanii seenan invite gaafa jedhee isinii dhufu bakka invite jettu irra kilikii gootanii salphumatti ol baastanii wajjin haasa'uu wajjin mari'achuu dandeessu jechuudha. Salphaata akka kanatti waan gootan hundumaa adda gootanii erga xumurtaniin booda sa'aatii keessan yookiin sa'aatii laayifii irra turtan erga xumurtaniin booda yookiin sa'aatii keessan fixxaniin booda bakka gubbaa bakka xiyyi jirtu sana yookiin bakka geengoo sana gadi kilikii gochuudhaan indinaaw isiniin jedha. Barreeffama indinaaw jedhu isinii fida. Kana booda indinaaw jettaniini keessaa baasu jechuudha. Fakkeenyaaf akka kanatti gaafa isin cuqaastan indinaaw isiniin jedha. Indinaaw jettaniini keessaa baatu laayificha xumurtanii jirtu jechuudha. Kanaaf akkanatti itti gargaaramaa. Asumaan laayikii sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Obboleessa keessan biroofis sheer godhaa. Nagaan naa turaa. Guddaa kabajamaa yeroo gaarii barnoota biraatiin wal agarra. Nagaatti.